wanni ara dubbachuuf hodhu maali dhugaan teenya maaliif baddee dhugaan Oromoo maaliif baddee kana jechuun fakkeenyaaf wannummaan Oromoon Harargee addunyaaf gumaachiti ka addunyaa irraa harkaa qabdu maali ni beektani waa hedduu jira waan hedduu kaan bitii hin qabnuuf nutti illee hinaaftu fakkeenyaaf biyya tanaan namni yeroo dhufu asaayilama gaafata deen asaayilama isaa irraa fuudhaniiti giriin kaardii kannaniif permanent resident jechuudha achi booda nama kana fuudhanii sittiziina godhanii mire tartiiba sadiin deeman wallahi tartiiba kana Oromoo Harargee jalaatan suuritti nisirbiin akkaataa ta'een isin him namni tokko yoo gosa galu dhufaniiti abalu gosa nagalchii jaan gosa isaa wali qabeeti ambayyoo abalu gosa nagalchi je'ee naa dhagayaa jaan first step naa dhagayaa dhageenyee jaanii ka'anii deeman amma tokkoof nama kana qoratan maaliif dhufee nu keessa maal dhabee dhufee maal balleessee dhufee amma tokkoof eega qoratan booda wali qaba ammaas gosa isaa san abaluu gaafa dabre naa dhageessan san arra garan naa dabarfadhaa jaan amma tokko qorataniimi yoo badiin irra mul'ate ilmoo gararraa baate gara qabachuu didee jaaniin hafe jechuu asaalamnisaa addinaa ta'e jechuu yoo badiin qabaanne immoo gara sii qabannee jaanii ka'anii deeman ammas amata lamaaf lammada qoratan ammallee eega nu keessa dhufe akkamii heeraa seera keenya fudhatee jireenyi isaa maal fakkaataa waan joo qoratan amata lama gizee fixe ammallee dhufe wali qaba ambayyoo abaluu keenya ka gaafa dabre gara naa dabarfatan san arra naa dhalaa jaan yoo badiin irra mul'ate gara shafii tahee jaaniin yoo badiin irratti mul'anne immoo siidhallee harkadhuu jaaniin yeroo san barcuma fidanii kaa'aniiti jaartiin nama sanii deema fuutee afaanitti dibdi ilma gudeedaa dhadhaan deengeenii miire ka guddifataa immoo deemaa meessan garagarummaan takkitti san kana jechuun maal naa dhagaya jechuun san asaayilam jechuu gaafachuu jechuu gaafiidha si dhageenya jaaniin gara naa dabarfadhaan san giriin kaardii jechuu akkam fayyadamanitti naa dhalaa jechuu san immoo sittiziin jechuu isteeppiin sadeenuu nurraa fuudhamee beeka ani waan kana gaafaan biyya jiruun kitaabatti barreesse immoo yeroo nas dhufe asaalama gaafadhuun arke piroosesa kana rabbiin narra gaadha hin beeku san dura asumattiin itti dhufe immoo keenyisaniin quba qaba kana caala ammallee like 2017 oosaan ture diisitti Profeesar Asmaroon faadhaa wal agarre Oromoon torbaan hin qabuu jee akkasii miti barni qabaan jeen akkamitti jee gama bahaa kana qorattee hin jeen hin qorannee naan jee duuba Oromoo ittee maa walii galchitaan jeen inni naannawa Booranaa qorateeti torbaan hin qabu beekan naannawa Harargee kana immoo torbaan afurii jiraa baatii keessa torbaan afuranuu maqaa if danda'ee qabaa torbaan jechi ja'uu takka lama sadii afur shan jaha torba torbaanii waan marfatu torba marfatu torbaan achirraa ka'a torbaan duraa dhaloota jaaniini torbaan lammeessaa addeessa jaaniini torbaan sadeessaa goobana jaanii torbaan afureessaa dukkana akkasitti afuranuu maqaa qabaan jeen an kana quban qabuu je san qofaa mitiin jeen gama Harargee kanatti yeroo lakkaawwan torbaan kun hundi guyyaan torbanuu maqaa if danda'ee qaba fakkeenyaaf dhaloota jechuun torbaan duraatimi torbaan duraa kun torba jennereef bito taalboojii buusan koba jireessa alkaajima wa'ina irfi jannaan torbaan duraa jaaniini torbaan lammeessaa addeessa jaaniini addeessu kun basa duraa basa boodaa carrooytaa qara salbaanaa salbaanaa dureetti jaanii jirti torbaan sadeessaa goobana jaan jenini goobanaami qardaaduma kurbicha rumaasaa rawaadaa qadaadana areerii ballo baatii gizeen itti lakkaa'u edaa Harargee wanni akkasii ni jirtii naan jee ni jirtii hin jeen haarettiin qorachuu qabaa jee wanni isin jechuu fedhe maal asirratti dhugaa fi abbaa barbaada gaa abbaatu dhugaa fi barbaade taa jechuu fedheeti leebila Oromoon
dur irra turte ilaa arratti jenereeshinni keenya hin dhaqqabne ka isaan dura dabarre seenee garuu isaan dura hin dabarre arra nuti maal jechu jirra kaan Itoophiyaa faristii jee lakki hin taane Oromoo faristii jaan lakki hin taane Harargee faristii jaa leevila kana Oromoon irra kutee ture duraan maali makiinaa takka yoo ooftu dhoqqee keessa yoo seente if dura deemuu didde xiqqoo if duuba deebiftee ammaas if dura dabarsitaa mire waan akkasii takka arge kalee Oromoon namoomatti amana ani namaa ja Oromoon osoo akkana gadi hin buusin jechuu sandinnaani isin Itoophiyaadhaaf fudhadhaa jennaan lakkii an Oromoodhaafi xiqqoo if duuba siisee jechuu makiinaa ammallee if dura deebisuu qaba nuti Afriikaadha jenna Afriikaa faristenneeti Afriikaa faristira dabarsinee bakka dura abbootiin teenya qabatte gartee namaa kaja'u achirra deebin ani namaa sadarkaa jiru maaliif hortee ilma namaa achirraa dhufaa mire yeroo lakkaawwate ilmi namaa walitti hin galu nuu hitti walitti galee achirraa adami galaa mire Oromoo jenne Oromoo haxabbooti xabboo waaqoo daadhii uttee bittee walaabuu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad rooboo doorii xabboo mormoor maamma warar waayif dhoodaa marrii galaan waado shankar iram jeebu battaan kanawbaan noobaan kanabiyyallaanuu nabiyyallaanuu kalamaak lamaa khayra diyeret kamakleel makleel ka'anuk anuk ka'anush anush khashiis shiis ka'adam adam kabiyyeeti Oromoon akkana lakkaawata sanaaf namaa jaanuti Oromoon namoomarra qabata jechuudha Oromoon reef waraqaa takkan asirratti dubbise waldiddaa araara maal kaja'u dhumti lolaa irra fiinxeen lolaa araara jaa Oromoon lola booda araaratti amana Oromoon habashaan lola booda balleessutti amanti kanaanaa miti kajee qorataa biyya Ingiliiz ka lola Minilikii wajjin lola gama bahaa kanarra raawwatame hundarratti hirmaate Minilikii wajjin Donald Smith jaanii isaatu jee Oromoon lola booda araaratti amanti Minilik lola booda balleessutti amanaa hawaasa san yoo moo'e ni balleessa jenereeshina san Oromoon immoo namni even wanni sin beeytan amma yoo namni lama wal lole irratti walitti dirmatu Oromoon yoo irratti dirmachuu dhuftellee aboo dhiisaa kaa inni namaa miijaan inni namaa miti naannoo kudhufo jaan naannoo biraa deete mutaa balawu irra wal yaaman Oromoon immoo san hin qabu inni namaa miti hija dhugaa Oromoo tanaaf bahe wanni amma jechuuf fadhe maali leevilli keenya bikkiitti deemuu qabnu namaa kajoosa irra dhaquu qabna makiinaan dhoqqee keessa ta'e duba deebisaniif dura ofuus numa jirti baga deebine Oromoo faristi irratti immoo namarratti deebi'uu qabna kan addunyaa wanni itti caalleen kalee assaayilamoo addunyaaf fannuu turte Oromoon karaa ammaree funta naa dhagayaa gara naa dabarfadhaa naa dhalaa isin hin jeessaniin jechuudha araar qaboos akka itti araara buufattu qabdi Oromoon naannoo Harargee kanatti namni amma yoo nama ajjeechaan gosa sadii taseessa batteessaa fi dhima jaaniin taseessa jechuun namni lama wal lolee tokkotti yoo darbatee onni san nama biraa dhoyte tasa nama san dheemi leevila itti ilaalamuu qaba taseessaa jaaniin namni lama magaalaa waliin bahee akka nasiibaatti yoo wal lole achumatti haluun qabne jechuudha waan achitti uumamemi batteessaa jaaniin battaluma waan uumame jechuudha leevila itti ilaalamuu qaba kunis dhima jaanii namni lama wal lolee na eeggadhu jee halkan buuca qabatee takka mancaa qabatee dhokotee gartee itti qophaa'ee nama sanatti haaluu ba'a dhimaa jaanii kan addunyaallee irra oomisha sadeen sarara ilaalaa jirti akka kunis keenyuma beekaa si galte namni tokko yoo wal ajjeesallee akkaataa itti dhiiga baafatu qaba waan abbaa keetiitti siimu jira bee waan abaabiileen ta'e qabaachuu turteen siimu jira dhiiga akkamitti baafata si galte namni tokko nama ajjeese tartiiba sadii qabaachittillee labii kafan imimmattii fi agaajuma jaanii jira labii kafan jechuun namni tokko yeroo inni du'e horii tokko qalanii nama saniin awwaalan labii kafan jaanii san booda taaziyaa ta'an jechuudha achi booda guyyaa 15 booda loon 15 horii deemuu hin dandeenye warra nama irraa du'e saniif fidan imimmattii jaaniin imimmaa warra sanii qoysuuf 15 kun achi booda baatii muraasatti qabataniiti loon har'a dhalatees akka takkaan lakkaawamaa fi 85 fidanii dhufan
kana agaajuma jaani 85 agaajumaatii fi 15 imimmatti walitti meeq dhibba gumaan nama tokko horii dhibbaa Oromoon achirra kaayeeti kuni qarooma abbaan kee halee qabaachuu ture ka'aaterra quban qabne jechuudha. You have to find a lot about Oromos. Waan Oromoo hedduudhaan hafa jechuu fedheetu wanni nuti irraa haasa'uu qabnu halee Oromoon akkamitti if beekaa yoon akka Oromootti fudhanneetu akkamiin naannoo isaa beekaa ummanni hoo Oromoo akkamiin beekaa waan jedhu ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf an kan yaadadhu social study kutaa 7 gubbatti akka amma baasanitti jechuu gaafa anjolee achi gubba maal jaa Oromoon bishaan irraa akka dhufe barreessa. Yaada sana abba bareefa barreesse barreessitoota uummata Habashaa jechuudha. Oromoonis an bishaan irraa hin dhufee jee aman. An bishaanuma irraa hin dhufee jee aman Oromoonis. Isaanis beekaati isaan negatiif godhuu fedhan. Garuu dubbiitu dubbii dhugaati dhugaa Oromoo bati. Rabbiin maal jaa Quraanaatti innaa khalaqnaa minal maa'i kulla shay'in hayyin jaa. Bishaan irraa waa hunda uumne jaa. Dachii irraa uumamee ta'e dachiin tun bishaan irraa uumamti. Oromoon akkitti amanu duraan dhugeeffata Oromootti dur waaqa tokkootu ture jaa. Waaqa tokko dur ture kophaa isaa. Inni kun bishaan uume. Bishaan san walaabu ja'amaa maqaan isaa. Bishaan Waaqayyoon dura uume san. Walaabu kanaatu bakka lamatti bahee. Bishaan gubbaatii fi bishaan jalaa ta'e. Bishaan gubbaa bakka sadii beeti qoloo ittiin Oromoon samii jaan uummanni Arabaa. Qoloo fi duumessa ibsaa urjii fi kanneen waan hedduu jiru. Ta'ee hagadii kunis dachii fi bishaan itti adda bahee. Bishaan lafaa san keessaa guyyaa bita qaraa uumaan horoo jedhamtu baatee bishaan san keessaa. Horoo jechuun aadama jechuudha. Sigalte bahee mil'uu waaqaatiin horoon san bakka lama bahee jaa Oromoon. Akkana dhugeeffachuu ture Oromoon. Amantii mataa isaa qaba hatti dhugeeffachuu ture. Kanaaf irra duulan uummanni qarooma isaa san jechuudha. Namooma qaba gaa. Ani namaa ja'a mire. Even amma dhiyootan roon deemu jiru maali? Oromoo koo bamaadheeffataa baguddifachaa jaaniituma irratti bandiino bezzaa waan akkasii takka jaan sigalte hinaaffaadha isaa waan hin qabneef. Oromoon ilma dhukkee qaba, ilma mitii qaba, ilma guddifachaa qaba, ilma gudeedaa qaba. Sigalte ilma mitii jechuun hadhaalanii firraa darbanii lafaa fuutee guddifattu jechuudha. Yoo raala baate harkitee mitii irra deemtu fuutee guddifatte ilma mitii ilma kiyya jee fudhata. Namooma beekaa. Ilma dhukkee jechuun duula ganda tokko deemanii yeroo ganda san cabsan namni ilmoo facaasee fiigaa mire ilmoo san ilmoo diinaati jee ilmoon bofaa bofa jeen ajjeesu Oromoon ilma dhukkee jee fudhee maxxanfata. Sigate ilma guddifachaa hakaree hundana tartiibatti seenan san asaalama siinee masan ha gudeedaa ha jaartii irraa dhal. Sigalte namooma akkanaa kana qabaachuu ture Oromoon. Even ilma funyooti jira. Ilma funyoo jechuu dhageessanii? The unique Oromoo keessa malee addunyaa tanatti mul'atee hin beeku. Oromoo keessa malee ilma funyoo. Ilma funyoo jechuun funyoon ni beektanii mire haadee jechuudha. Abbaan kiyya ana qofa yoo qabaate namni tokko dhufee ana na ajjeese. Abbaan kiyya ilma malee hafee bara. Gosatti iyyata. Gosti tan gosa gurbaa sanii yaamaniiti abaluun keessan hidda nu ciree nu haa adabamuu jaan. Adabbiin Oromoo nama nama ajjeesanii ajjeesan. Leevila saalaalanii jechuun akkaataa saalaalanii. Kana namni kun dhugaadha balleessee haa ajjeefamuu jetti gosti nama sanii gaa. Ana baaxilin ajjeesee mire. Yeroo nama kana ajjeesuuf fannisan ni fannisan. Osoo lubbuun nama sanii irraa hin baane abbaan kiyya dhaqee haada san irraa mura funyoo san. Nama san fuudhee ilma isaa godhata bakka kiyya buufata. Ati nama ilma kee ajjeese bakka ilma keetii ni buufatta. Leevila humanity Oromoon irra geesseetu san ture. Ilaa irratti ilmi namaa irra ga'uu hin dandeenye waan kanaan. Nama ilma kee ajjeese nama ilma kee ajjeese ilma godhachuu jechuun hanqam takka akka nama suufanneessu agartanii leevilli Oromoo hanqas takka deemi. Haarra Oromoo xabbaaf jaanii wallaala isaan beetee jibbisuuf irra uuman kanaa miti. Dhugaa Oromoo badee dhugaa haa barbaannu wanni jennuuf tanaaf. Dhugaan Oromoo haa barbaadamtu. Sirna gadaa qaba. Gadaa durallee sirna mootiitiin bulee jira. Even Queen of the era of the Queen jaanii xalaaleedhaan bulee jira Oromoon. Dhalaa shanii bulche. Hoyyoo gotooyyee laliila sooyyee qalloo qasooyyee akkoo manooyyee jaanii dhalaa shanii bulche Oromoo. Wal dura fuudhanii jechuudha. Sirna dhalaan bulchuutillee Oromoon qabaachuu tura. Abiyyilleen karuma san deemuuf jiran fakkaata I don't know.
So Oromoon qaroomaan guddaa ture. Oromoon waa hundaan guddaa ture. Humanity first jaa Oromoon namoomatti amana. Nama haja. Nama jechuun amma anuma jennaami na. Maa sambattan tura anuma jechuun uumaa na fakkaattu jechuun ija lamaan qaba ija lama qaba. Funyaan hin qabu funyaan qaba. Anuma haja. Hanqeef jaalatu yoo jaalate nama san namooma qabaa jennaama. Namarraa maal dhufe jechuun namooma. Agartan akkaataa uumama Oromoon itti kaayatu. So wanni dhaamu fadhu maali ani Oromoon aadaa gabbattuu qaba. Namni biraa akkana qabuun agarreen dhageenyaan. Immoo dabsanii nutti himu jiran. Dhugaatii eenyu tana barbaaduu qabna. Osoo wanni kiyya deegaa hin dhumne ergaatti qoota kataniin dhaamu fadhu. Leevila abbootiin teenya bu'aa barnootaa jettu abbootiin teenya ni beeyti. Kalee gizee amma ijoollee xixiqqoo taphachiisan. Hibbakkaa jaaniiti manguddoon gaafatii ijoollee toora galgalaa kan oli qabanii hibboo jaa hibbakkaa waan akkanaa naa beekaa. Hin beekuu gizee jee maal jaaniin biyya naa kanni. Maaliif wallaalaan maal godhaga biyya isaa dabarsee kan naga. Kabeekoo biyya irraa fudhateeti barnoota isaa kanaan deebisaa himaaf jechuudha. Maal ijoollee barsiisuu jira jechuudha Oromoon bu'aa barnootaa namni barate biyya qabaa hibboodhaan uummatee barsiisuu ture. Har'a nuti leevila sanni jirra hin jiru. Kalee Oromoon beekumsa qaba kalee amma reefu isin hin jeesan beekumsi kun lama. Tokko kadhalootaan qabdu kaan immoo barnoota beekumsaa fi barnoonni adda. Beekumsa gizee jennu fakkeenyaaf namni tokko abaarsa tokko jira ka Oromoon mana nama hundaa jiru ka dhageessan waan beetu wallaali. Hawwan maal jaan mucaa waan akkanaan gootu waan beetu wallaali siin hin ja'u jaan jala kaaya siin hin ja'u. Durnuma jaanii waan beetu wallaali. Wanni ati beetu maal? Dura akka haadhatee gara baatetti ummaa jecha abbaatiin daa'imni haadha baraka san booda abbaa bara adeera bara eessuman haboo ollaa baraa dhufa. Barnoonni duraa kanaa mire waan beetu wallaalii waan beetu kana wallaaltu. Maaliif? Kaan barnoota eega waan beetu kana wayyoo itti booda amma torba akkana taate mana barnootaa si geessan achirratti akka ida'aata harkattuuf barnoota jaaniin kan. Immoo har'a maaltu dhufe mana barnootaa gizee deete ilmi namaa jaldeessarraa dhufe nama qaraasanii mire ansanumaan gade ilmi namaa jaldeessarraa dhufe hin dhufne yoo ta'e eegsiira. Oromoon immoo ilmi namaa bishaanirraa dhufee jaa. Kuni maali? Tokko barnoota jechuun katti idaattuumi tokko immoo kawnuma waan barte kanaa itti wallaalchisanii jira. Falfala ittiin Oromoon waan obeetu kanaa itti wallaalchisan. Amma nuti barnootaaf dheennee falfalmne galle jechuun bar jaldeessarraa dhufee nu barsiisan gaa. Das dhugaan Oromoo dhokottee wanni jennuuf kanaaf. Abadan dhugaan Oromoo barbaadamuu qabdi. Ammas nama biraarraa hin eegina. Nama biraarraa inuma hin eegina. Namuu ka viidiyoo kana ilaaluus haa ta'u ka mana taa'e ilaaluus mee manguddoo la hubultan hooma gaafadha. Hooma takka isin himan waan sanirraa waa fudhatta. Akkaataan itti afaan keenya uumamu akkaataan aadaan teenya hundinuu addunyaarraa adda. Afaan keenya addunyaarraa adda. Oromoon maqaan kee eenyu jaami yeroo dhufeemni maal jaa maqaan kee eenyu jool bara aboo ati maqaan kee eenyu gostami gurbaa eenyuti jaan hin jaane wanta hin dhageenye manguddoon ammallee aboo ati gostami maqaan kee eenyu ilma eenyuti jaan aadaaf qabnaami amantittis maal jaa inna khalaqnakum shu'uban wa qabaa'ila litaarafu jaabar akka wal beeytanii fi jaa Oromoo maaliif si gaafata si beekuu fi mire qaroomni keenya guddaa ture eessa ture qaroomni keenya guddaa. Arrammoo yoo ati akkasii gaafate gosummaa qaba namni kun jaan ifiif waan hin qabneef kaayisaan ifiif booddee waan hin qabneef abbaa takka abba torba lakkaawatan abbaa sadii afur yoo lakkaawwan Oromoo dhufan seexaan noo jaaricha ofirraa dhiisan hin lakkaawatan abbootii isaaniitu. So dhugaa Oromootu badee dhugaan Oromoo haa barbaadamtu Oromoon kalee akka jaaramu amma namni waa'ee konveeshina kanaa namaan na gaafate akkamiin laaltaa naan jaan aboo an akka nama dhuunfaatti Oromoon jaaramu ittiin gammadaan jeen. Akkuma fedhetti haa jaaramu. Maaliif namni jaarame wali fiduun laaftuudha. Nama faca'e immoo wali fiduun ni ulfaatti. Adda facaaha. Yoo bakka takka jiraate immoo humna ta'a. Waan fedhe naa jaaramu. Kalee Oromoon jaarraa 11ffaa 12ffaa keessa hedduu irra roorisaa lafsaata irraa fudhatanii amantiin adda addaa amantiin Islaamaa amantiin Kiristaanaa hundi irra dhufte. Eenyu irra walalan Oromoo irra walalan. Oromoon qabaataa waan ta'eef lafaa fi aadaa fi amantiillee waan qabaachuu tureef isa kana jijjiiruu irratti hundinuu gahee mataa isaanii baatan yeroo kana Oromummaan baddee jechuudha. Kana riikavar goosisuuf damdamachiisuuf jechuudha
jaarraa 15ffaa Oromoon walitti qabame Baaleetti walitti qabame akkamtu nu wayyaa akkamitti diina kana ofirraa dhoorkuu dandeenya jaarama murteessuu ta'uu isin himtu beeka maal godhee sulula Rift Valley kanaatu Oromiyaa bakka lamatti adda baasa Oromiyaa tana gama bahaatii fi gama dhihaatti adda baasa bakka lamatti lamaan gamanaa fi kana ituu humbannaa fi sikkoo mandoo jaaniin sadeen gama sitti hafe sabboo goonaa kama boorana yennuun kana macaatuu lamni kawalekkaa jiru kana raayyaa fi asaboo jaanii gama kaabaa warra jiru san shanan kanatti istiraakchara lafaa qabaachuu ture akkasumatti odaas shan qabaachuu ture odaan shanii hin dhageenye ituu humbanna ogaa dhufte odaa bultuum qaban sikkoo mandoo ogaa dheete odaa roobaa qaban sabbo goonaa gidee dheete boorana bira odaa gaareessaa qaban macaa fi tuulama walakkaa jiru odaa nabee qaban raayyaa fi asaboo gidee dheete odaa makoodii jaamu qaban odaa shananiis ni qaba akkasitti lamaan gamaa fi kana maal jaan barii aantu warra gama barii aanu jechuu warra gaman iyyuu sadeenoo maal jaan manitti aduun gidee asii baatu booroon jennuuti booroo aanaa warra booroo jiru sadeen jechuu warra barii jiru lamaanii fi warra booroo jiru sadeen booranaa fi barii aantutti jaarraa 15ffaa wal jaaree lafaarra Oromiyaa jennuun tana asiin hafe jechuu Oromoon jaaramiinsi murteessaa yeroo dheeraa maal dhaga'u turre waldaa macaatuu lamaa waldaa sikkoo mandoo hin dhageenye istiraakchara duraanii sani kamtu hafe jechuu amma waldaa ituu humbannaa sabboo goonaa macaatuu lamni jira raayyaa fi asaboo achitti deebisuun san barbaachisaadha jechuu abbootii teenya qarooma nu dursu ture egaa namooma waan qabaniif isaan leevilli isaan itti ilaalan gizee hundaa'u namooma waan jiru qabdi abbootiin teenya maxxantummaa fi gartee xabbaabii fi waan uummannu hin jiru kana Oromoo gonkumaa yaadeen beeku qulqulluu kanarraa namooma waan jiruuf leevila sanirratti ifaa hubannu jechuu barbaadeeti jaaramuu yeroo hunda murteessaadha yeroo hedduu wanni ka'u maali waa'ee diinagdeetii ka'a no Oromoon waa sadeen nuu kufee jira diinagdee qofaa miti hawaasummaa hin jaaramne adda faca'ee jira jaaramuu qaba jechuun dhaaba siyaasaa jaaramuu qaba jechuu miti wal quba qabaachuu qaba wal hubachuu qaba jechuu gura tokko hawa hin dhaga'u qabaachuu qaba daas jaaramuu jechuun san booda liidershiippiitti dhufa gaa liidershiippii isa maqaa baafatee caaseeffama godhatee akkamitti akka wal jala deemu ni beeka san manguddoo irraa fudhachuu hin deessan caaseeffama isaa ammoo hatti aanu ikonomikaalii diinagdeen waan irraa haasa'uu dandeenyu miti waan karaa dheeraati bunaa fi jimaan asii dhiisii kuduraa dinnichaa fi timaatimii fi kanaahu Jabuutii ergan amma Moojoo irraa Qaalitti irraa Asallaa irraa hundarraa Harargee dhiisii bakka hundarraa Oromiyaa irraa Dirree Dhawaa dhufa kuduraan gizee bitan baadiyyaa irraa kaashii bitan daldaltoonni kan jechuudha eega qafiira dhufe booda Somaaleen dhuftee qafiira irraa fuuti maaliin fuuti liqiin achirraa eegalti fuudhanii Jabuutii geessanii gurguranii maallaqa yoo fadhan ni bade jaan yoo fadhan akka badan jaanni maallaqa san gad deebisan lakki akkasin goonu nuti maaliif hin daldallee jetteeti naggaadeen teenyee fi eegalte Jabuutii geessu gizee dinnichaa fi timaatiin makiinaan fe'amee Jabuutii dhaqe gumruuka Jabuutii keessa tursiisan beekaa waraqaan maarreen dhumne dikiraasiyoonni dhumne maarreen dhumne jaaniin timaatiin fi dinnichaan guyyaa lama makiinaa keessa taa'ee jechuun bishaan baase aboo kasaarree nuti isaanuma jala dalaganna firraan dandeenyu jaan teeknikaalee hawaasa keenya torchu godhan jechuudha lagni raamisa akkamii akka jaarame akkamitti akka diigames ni beektan arra haa jaaramnu jira Oromoon amatti 27 duruma manguddoon laga raamisettee jaartee jirti booranaa bareentuu jaanii jaaranii jiran garuu rakkinni jiru maali nuutu ifiif wal diigaa wal jaarraa hadiigus nuti maaliif dubbiin waan beetu wal laalii sanigaa if baruu qabna gaafaan an if bare obboleessi qiyyaas if bare san booda wal barreechuun lamaan an osoon if hin barre yoo isa barbaaden ta'u waan fokkottuu taate jechuudha sigalte soo if barbaaduu qabnaa if barbaaduuf immoo seenatti deebi'aa Oromoon kalee akkam ture akkamitti if beekuu ture sigalte maalummaa Oromoo kana Oromoo jechuun maali gadaa jechuun maali hiikan qabu maquma akkanuma deemu hiikaa qaba hundinuu amma Soomaalee yotte irraa ilmoo jechuun Soomaal wayyaanee jechuun shiftaa jechuun amma raayyaa fi asaboo qadamaa wayyaanee jaanin Tigiroonni abbootii teenya isaan irraa dhaallee jaan nuti daagamaa wayyaaneedhaaf hin jaamallee zeenaa ifaan nuti shiftaa lammeessaati shiftaan duraa isaan bara 1928 Haile Sillaaseen xiyyaaraan isaan tumeega sigaltee raayyaa fi asaboo jechuun even gaafa xaaliyaan dhufee xaaliyaan gizee biyyeeraa deebisan abbichuu dhageessanii tulamaa kana abbichuu nagaa barreerra marmaariini achittuu nagaa qoreensi waraanii jaan wallee keessatti abbichuun san goota
xaaliyaanii wajji duuluu ture xaaliyaan deebisuuf deemuu ture oromoon raayyaa fi asaboo immoo xaaliyaan kana jaalatanii Haile Sillaasee dha'uu turan maaliif isiniif bulchuu qabdanii hoo dhaaqawwee jee xaaliyaan dantaa isaa fadhullee isaan sossobuu ture isaanis mirga isaa harkachuun isaaniif ona turte abbichoo irra ajjeesee isaan Haile Sillaasee ilma Tafarii Boqonnaan guddataati innis gamuma keenya deebi'a Mangistuu Hayilamaariyaam waldee ayyaanaati innis gamanuma dhufu ilmi Yaasuu ilma Mahammad Aliiti wallo Oromoo magal Oromootu Oromoo diigaa jaameeti maqaan ubaasan immoo reaalitiidha arra nuti ilaaluu qabna gaa dhaloonni ammaa kun akkamitti if barbaada Oromummaan kalee Oromoo jennu nama tokko yoo waan manguddoo keessa waan jiru tokko namni tokko yoo garaa qulqulluu ta'e aboo inni kun Oromoodhaan saajaan nama biraatti illee yoo ta'e barfadhu Somaalee fudhu Amaara ta'u qulqulluudha jechuu that's the meaning of Oromo qulqulluu jechuu wikka biraan qabu Oromoo ni beektanii filter godhu jechuu ormeessuu jechuun qulqulleessuu jechuu Oromoo jechuun qulqulluu jechuu that's it Gadaa jechuun akka uummanni gaafii daajanii no afaan Oromooti nuuf himanii afaan Oromoo gaadii ni beektanii horii gisee aannan irraa ilman miila isaa haadaanidha ni gaadiyan gaaduu waan takka eegumsa sirna eegumsaa jechuu bar sirna gadaa hoggaa jenna gaada jechuun si galte waan definition biraa ittiin uumanii nu himanii miti kun waan abbootii teenyaati so we have to find the truth jechuu fadheeti isin dheeradhee galatoomaa umrii gaarii qabaadha